السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشر أبشرنا السلام بينكم نجين ربي بكم أجرتني التسنيرة أجراتهم. إيجا سينا دبرتين إسلاما جي قدام مدرت قماتين الراس سيرا قوتو تين كبني سني دفن جران فانا تران أفراتينيا. Akkuma beekamu ummata keenya kanaafi ummata dur keessatti dubartoonni sadarkaa guddaa qaban islaamni seenaa isaanii dubbattu hedduutu jiran. San keessaa kanneen itti aanan kunis ni jiru. Haadha Nabii Muusaa alayhi salaatu wassalaam tan Muusaa yeroo deessee aduwwii ilmaan biyya saniifittu jalaa baasuuf Rabbiin sanduuqa kaa'ee baaritti darbi jedheen tole jettee darbitee Rabbiin akkuma waadaa isiidhaa seenitti ajjechaa jalaa nagaya baas isiidhaaf deebiseem. Ilma isiidhaa Muusaan ganda mooticha Fir'aunaatti qanani'ee akka guddatu godhe boodas nabiyyi isa godheem. Rabbiin zaalima Fir'aunaa san buqqaasee Muusaa dhaalchiseem. Rabbii waa'ee kanaa yogguu Qur'aana keessatti dubbatu akkana jedhaam. Haadha Muusaatti beeksisa goone isa harma hoosisii yogguu isarratti sodaatte baaritti darbii hin sodaatin hin yaaddawin nuti isa gama keetitti deebisoodhaa ergamaarraa isa taasisoodhaasi. Suuraa Qasasaa ayata 7 irratti seenaan kunis kan odeeffame. Eegaa itti aansuudhaan seenaalee dubartii biraa jajjaboo keessaa kanneen itti aanan kunis ni jiru. Asiyaan jaartii Fir'aunaa tan tooyida irratti lubbuun isii wareegama kafalte kan mootichi zaalimtichi Fir'aunaa qaama qullaa shikaalaan harkaa fi miila lafatti dhawee gocha suukanneessaa irratti raawwatee ajjeese. Qur'aanni suuraa Taariim ayata 11tti seenaan ibsee jira. Rabbiin warreen amananiif jaartii Fir'aunaatti fakkii godheem. Yogguu isiin jedhe yaa Rabbii kiyya si biratti jannata keessatti mana naaf ijaari Fir'aunaa fi hojii isaa jalaa nagaya na baasii orma roorrifamtoota irraa nagaya na baasii hoggaa isin jetteem. Suuraa Taariim ayata 11tti seenaan kunis kan odeeffame. Abbaa Muusaa irraa odeeffame nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkana jedheem. Dhiirarraa nama hedduutu hayyuu tahee dubartirraa Maryam intala Imraanii fi Aasiyaa jaartii Fir'aunaa malee hin hayyoomne hin guutamne ammoo sadarkaan Aayishaan dubartii biraarra irra caaltuun kan akka fitfitoon nyaatta biraa caaltuuti jechuudhaan Bukaariin seenaa kana gabaaseem. Eegaa hordoftoota keenya seenaalee akkanaa dubartii islaamarraa kan qopheeffame kan amantaan islaamaa bareechanii seera guutuun isiidhaaf lafa keessa isin biraan ga'uudhaaf qophiidha. Chaanaala kanarratti nu hordofuudhaan nu faana turaan afeerraa teenyaan nageetti jiraadha.